best, number one and nothing less. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Nagala garu afura fudacha wanta bakenya fu gargaru dandau ya dawlilan. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Margo tu akan uraju. Bacu kap. Bakenya. Taphattoota addunyaa ciccimoo ta'an akka warra Henry, Ronaldinho, Eto'o ilaalanii akka isaan kubbaa miidhasanii goolii galchan godha. Ati akka Zidane taatee otoo taphatte cimina isaa akka inni itti taphatu akka inni itti afuura fudhatu muuxannoo waggaa dheeraa qabdu garee kana jabeessitee tapha bareedaa taphannee injifannee waancaa nyaannee seenaa hojjechuu qabdu. Bravo Zidane. Ifama sillenjisaa garee ati miti. Iyyan. Akkamitti baarraa kana waan injifatan isinitti fakkaata? Shakkii tokko malee ni injifan. Akkamittiini? Gareen keenya baay'ee cimoodha. Taphattoonni keenya kilaboota adda addaarraa kan dhufaniin walitti gurmaa'ee fi akkasumas wantoota adda addaa fayyadamuun ni injifan. Tiifozoonni yookaan deeggartoonni dirree kanatti argaman irri caalaan kan garee isinii waliin wal morkuutu jedhama. Akkamitti tapha keessaniif dhiibbaa hin qabu? Kunisoo nutis deeggartoota argama. Garuu wanti guddaan murteessan tapha dirreetti malee wacni deeggartoota dhiibbaan irratti fidu jiru. Kan biraan immoo namooti hedduun Jose Mourinho wajjin wal isin fakkeessu. Isin kana maal jettu? Yaa ani injifatamuun fedhu. Mooriyoonis akkasuma. Egaa taphattoonni Mooriyoo hedduu taphatu. Ni injifatu. Waliis ni galchu. Ni injifatu. Kanaaf wal nu fakkeessu. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Ifama amma taphni eeggalamee jira. Akkamitti waa amma kana ni injifattu? Eeyyee ni injifatu. Akkamittiin? Haalaan qophoofneef tapha bareedaa taphachuun akkasumas immoo tifoozoo keenyaan deeggarnee ni injifatu.
Mee tapha garee isinii wajjin wal morkuu kana akkamittiin ilaaltan? Nuti kana walitti taphanna. Garuu barana dandeettii dhuunfaaf garee keenya cimsachuun duubaaf fuuldura keenya tolfannee taphachuun akkasumas immoo gareen nu waliin taphatu kuni cimaadha. Garuu maastuu akka taphni miidfiildii isaanii kun baay'ee dadhabaadha. Nutis immoo dadhabbii kanaan fayyadamnee tapha miidfiildii kana cimsachuun jechuun tapha dirree giddu galeedha. Cimsachuun isa cimsanii taphachuun ni mo'u ni injifanna. Egaa miidfiildii cimsachuun immoo yoo miidfiildii cimsattee taphattee yoo ofii shakkatu. Galatooma. Dhiifama tapha ammaa kana ilaaltanii ilaale. Garee isa kamiin deeggartu turtan? Lakka bu'aan kamiinuu hin deeggaru. Tapha garee lachoo sirriitti ilaaltanii turtanii? Taphichuma ilaaluu dhufe malee kan inni deeggaru hin jiru. Taphi isaanii yeroo ilaaltan akkam? Lamman isaanii wal irratti cimoo turan. Aal teeknii tooftaa isaaniitiin taphatanii wal fakkaataa wanna tureef humnas maqaa qabaaf. Maal abbo? Si waluun koran hin siin jedhan wallaani wal
Wancaa warqee fotuun ta'ini lafa warqee wanta batan fakkaata. Garee kamiin iyyuu hin deeggaru waan jettee turtan. Akkami garee isin deeggartan waan caalaaf hin geenye? Nuuf taphate. Ituu taphatee. Gareen cimaan hin taphanne sin jedhe. Gareen cimaan hin taphanne. Ituu taphateera ta'ee maaltu ta'a ture iyyuu? Maaltu ta'a ture? Silaa tapha daawwanne. Silaa goolii galu argine. Silaa waancaa fudhanne. Kan biraani taphii kubbaa biyyattiitiif gara sichitti maaltu ta'a jettanii yaaddu? Guddina kubbaa biyya kanaatiif kilaboonni adda addaa irratti hirmaatanii taphatanii falmii gaarii wal falman maree taphni kubbaa biyya kanaa hin dagaagu hin guddatu eessayyuu hin qaqqabu. Galatoomaa.